Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Miikii App nagaa keessanii ani nagaa kiyya waaqayyo na galatu. Egaan qophii keenya guyyaa har'aa keessatti gaaffii namoota hedduu irratti hundaa'uudhaan aappii baay'ee bareedaa ta'e tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Egaan aappichis maal warreen jettan bilbila keenya tokko fayyadamuudhaan sirba yookaan muuziqaa barbaadan lama dhaggeeffachuu akkaataa itti dandeessanidha. Egaan aappii kana hedduu ajaa'iba kan godhu immoo earfoonii tokko fayyadamtanii earfoonii liiftii biraatii isaa hojjetu fayyadamtanii muuziqaa lama earfoonii sana liiftii biraatii isaa irratti adda adda gootanii fayyadamtu jechuudha. Egaan qophii keenya guyyaa har'aa keessatti kana waliin ilaalla jechuudha. Egaan maal warreen yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Miikii Appitti dhuftan yuutuubii keessan irra deemuudhaan Miikii App jettanii edda sarchii gootaniin booda haala kanaan yuutuubii keenya isiniif baasa jechuudha. Sanaan booda bakka halluu diimaadhaan dibamee jiru kana al tokkoof ni cuqaasu jechuudha. Ergasii mallattoo bilbilaa kan fakkaattu kana al tokko cuqaasuudhaan all irra keessu jechuudha. Ergasii barnootaalee nuti gadhiisnu bifa notifikashiniitiin akka isiniif galaniif gargaara jechuudha. Egaan barnoonni keenya kana qofa miti, barnootaalee hedduu asirratti isiniif gadhiisnee jirra. Isallee daawwadhaan afirraa keenya jechuudha. Egaan maal guyyaarraa barnoota guyyaa keenyaa irratti dabarra jechuudha. Innis egaa aappii tokko buufattu jechuudha. Aappii kana buufachuuf liinkii isaa description box jala isiniif kaa'a jechuudha. Egaan warreen description box jala buufachuu dadhabdan yoo jiraattan immoo chaanaalii telegiraamii keenya irra Miikii App jettanii sarchii gootanii nu gaafachuu ni dandeessu. Achiin illee isiniif nan erga jechuudha yoo isin barbaachisa ta'e. Karaa achiin fudhachuun jechuu godha. Egaan aappii kana erga buufattanii al tokkoof cuqaastu jechuudha. Egaan haala kanaan isiniif fide jechuudha. Ergasii booda iskiriinii bilbila keessanii tuquudhaan keessaa baatu jechuudha. Ergasii egaan haala kanaan isiniif fide muuziqaa barbaadan filachuu dandeessu jechuudha. Bakka gararraa irraa argamu kana al tokkoof ni cuqaastu. Sanaan booda permishinii haala kanaan isin gaafata jechuudha. Allow gootu jechuudha. Sanaan booda muuziqaa bakka dhaggeeffachuu barbaadan sana keessa seenuudhaan muuziqaa keessan filattu jechuudha. Mee fakkeenyaaf kanuma filadha namaaf. Ergasii haala kanaan keessaa baatu kana cufannan cufamanii ammas haaluma gararraan gooneedhaan isteepii jalaa jiru kana filanna jechuudha. Egaa haala kanaan itti buuneen booda muuziqaa ammas kan barbaadan as keessaa filattu jechuudha. Mee kanuma filadhanii sanaan booda egaa earfoonii keessanitti kaa'achuudhaan yookiin immoo akkasumaatiin muuziqaa kana ni bantu jechuudha. Kunoodha haaluma dhagaa jirtan immoo muuziqaa lama ol duukaa naaf banee jira jechuudha. Immoo earfoonii keessanitti kaa'achuudhaan liiftii biraatii isaa muuziqaan gara jalqabaa jiru kun gara liiftiidhaan dhaggeeffatu, kan gara gajjallaa immoo raayitiidhaan jechuudha. Sanaan booda egaa muuziqaa keessan nama lama taatanii bilbila tokko salphaatti earfoonii kaa'attanii dhaggeeffatu jechuudha. Egaan aappii kanatti hedduu akkasiin gammaddan abdii guddaan qaba jechuudha. Dhugaadha chaanaalii keenya hiriyoota keessaniif sheer gochuu kan dagameessinii binnaa filatamu.